Abiy Ahmed karoorri kun echuma gadi baheen jire bar karoorri kun dhuguma nu alzallaqa hinde shinti beet araban hojii niqxeerta obboleessa ko shafaat araban hojii shafaxeerta obboleessa ko finxixxaan keessa nu hojii laallee jira obboleessa ko nuti finxixxaan keenya galaallee hagalaan buxeen keenya nu buusutti bar gubannee finne birrii kana gubatteertaan hojiiniin maaliif ati nyaata maallaqa keenya nuti si qallabu biyya baane of jijjiiru biyya baane birrii keenya moo inshallah nuti akkaawuntii miti yoo barbaade tubboo jala nu galchine maal si galchu yoo ibiddatti qabne maal si galchu waan keeti waan keenya dafqa keenya laabaachin nu shuda kallente seerri amma beechuudha akka tigistii fi gannitti sin dhiphiseera sirrakkiseera siniinu ganniif tigistii birrii baay'ee qabu jechuun dhageeyanii miileena 5 ol gara miileena 10 faayyuu qabu jedhamaa irra waan ta'eef isaanii garmalee tokko of sodaataniiru si bakka seera amma ba'e kanaan baay'ee tokko yaadda ayrusino sin keessa miileena 10 faa warri qabdame warri yaaddoftan warra seera amma kana akkam ta'alaata maal ta'alaatattanii yaadda jirtan mariisaan mari'atan ilaala amma tigistii fi ganniin jechuudha waan godhu qabanii mari'ataniiru seera ammaatiin jechuudha mootummaa maal akka isaanii akka godhu barbaadanis mari'ataniiru jechuudha tigistii immoo keessuma baatee seera kanatti maaliif zim jedha jette Jawaariifis barreessiteetti jechuudha tokko tokkoon sin dhageessisa. Mana si fura kaya wanno mana hiyesaf kana yani malani ha magalu duban kirgiti kasatan gazi tilake fa tiloko mana hiyesa sunis kesan taw mana ko kessa hiyesa isi makkat jilbibin dem nanu hiyeti rabbiti abbako dabki huddu kesan na ba esan baharon ba kessa de mesana katko da faturu racha hujjada hiyesaf kana yani hiyesa satan kala ba fian mana kiya keessa hiyyeessa miti inni jiraachuu danda'u innumti dhufee keessan jiraatu ani gubadhe inni maas jiraata hiyyeessa amma me Dr. Abiy mati wanta kana gafide maxxafide Dr. Abiy mati amma kan kanutti fide Dr. Abiy seete waa'ee mana isaanii ilaalchisee kan isaan mari'atanii sakan Jawaaris itti masini dawwala miseejiin barreeffameef jechuudha nagaan sinii faatu akkam jirtu nagaa keessanii annagaa galata waaqaa ta'u lafa jirtanitti nagaan sinii faa baay'atu egaa seera amma mootummaan baase kana hundi keessanuu dhageessaniitu jechuudha maallaqa miiliyoona 5 olidha qarshichi jechuudha manas ta'e lafas ta'e konkolaataas darrasanyii kan baankii kan hin qabne jechuudha wanti bitames wanti maal godhames darrasanyiidhaan kan hin deeggaramne jedha isin amma qarshiin keessa meeqa manni keessanis meeqa isin yaaddaartu moo yaaddaan jirtan sin gaafachuun dhufe bar gaaffii isinitti ta'eeramoo isinitti hin taane isiniin isin ilaallatamoo isinin ilaallatu kanaafuu tigistii fi ganni garuu garmalee tokko bakka ashabbaraa yeroo jechuudha TikTok irratti baay'ee tokko kakaasaa jiru jechuudha dudubbataa jiru jechuudha garuu seerichi baay'ee waan isin ilaallatu natti fakkaatu anaanii akka kotte jechuudha sababni isaa isin maallaqa gurguddaa akkasii hin qabdan qarshii miiliyoona 5 ol isaa fiddanii qabdu waan isin ijaarratan miiliyoona 5 ol iyyuu hin ta'u jechuudha 5 ol jechuudha kanaafuu warra diaspora gurguddaa faa kana ilaallachuu danda'a waan ilaallatu qaba garuu targetti qaba waan ilaallatu qaba isinin garuu waanuma seerraa suusin ilaallatu hin qabu jedhee yaada'anii isin tasgabbaa mataa qalbii keessan fa'aatiin qoosaa keessan fa'aatiin qoqqoosaa doolaari keessan fa'aatiin aggeeffadhaa malee isinin dhugaa waaqa waanuma isin ilaallatu hin qabu kanaafuu inni kan biraa waan isheen Jawaariif uguma barreessite moo hin barreessine mee ilaala uguma barreessite moo barreessine miseejii ishii fi sagalee ishii laayif irratti of waraabde sana ilaaltu jechuudha isin agarsiisa. Hai gajjaa kun hai
ati jaweedha jennaan eeyyanii baay'ee si jaaladha lubbuu koo galatoomii kunooti galatoomiidhaan jee dhibbaafas barbaadanaa dawwal jee lakkoofsi koo qucci godheef inshaallah dhugaa Yesuus Kiristoos dhugaa kuno Jawar Muhammad jabaa keenyaa jennaanii video haa inaan jee kuno laadhaan bannee video laali kun Jawee Muhammad jabaa keenyaa jetan barreessef ati jaweedha mooyi jennaan yan injau inni laal dubbin isaa sitti mul'ata natti mul'ata ati ni ani baay'ee si jaaladha jabaa keenya rabbii keenya si haa eeguu jennaan galatoomii I love you jetan ililli haa agartu jetan onnee kenneef. Egaa akkuma argitanidha. Dhugumayyuu peejichi Jawaaridha argitaniitu dhugaa. Raayitii qabachuudha maqaa Jawaariin kan banate kan bira raayitii kan qabu jira Facebook irratti. Naanu yeroon ilaalu raayitii qaba. Dhugumammoo itti barreessiteetti. Dhugumammoo isheenis baay'ee yeroo sadii barreessitee fi barreeffama baay'ee innis yeroo sadii deebisee fi xixiqqaa. Haay jedhee achi jedheen achi dhuguma galatoomi jedheeraan asirratti ilaaleera. Dhugaa waaqa. Egaa isheen itti barreessuun shi maal isheetanii seera amma bahe kanarratti maaliif hin dubbannee maaliif yaadan kenninee jechuu ishiitti argitanii. Amma kaarii ta'uu ishiiti jechuudha. Garuu dhuguma aarteetti dhuguma muddamteetti itti fakkaatti yeroo isheen barreessitu akka nama aaree akka nama muddame akka nama furmaata barbaaduttidha kan isheen itti barreessite. Baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Kanaafiyyuu shamarran keenya biyya Arabaa isin miliyoona 5 ol qaqqabdu taanaan maal hojjettu biyya Arabaati? Maal hojjettu isin koo sooressa jechuudha. Galtanii maaliifi biizinasii ajaa'ibaan hojjettan. Dhugaa waaqa hojii baay'ee hojii gurguddaa hojjechuu dandeessu bara. Qabeenya isin qabdani kana olitti tilmaama taana miliyoona 5 olitti tilmaama taana maal achiifutu? Maaluma achiifutu? Maaliif umurii keessan fixu? Maal yeroo keessan fixu? Galtanii waan baay'ee hojjechuu dandeessu bara isin. Kana qabdu taana jechuudha. Kanaafuu yoo ho'isuudhaan ala ta'e yoo dubbii baay'isuudhaan ala ta'e malee seerri sun abbaa ilaallatu ni qaba jechuudha. Miskiinota biyya Arabaa kana waan ilaallatu natti hin fakkaatu akka kootti habiboche irraafamina siniin jechuu fa'ani. Warreen tokko jiru warreen nufaanaa shanti beetii digdee nufaanaa maalii goote jedhanii baay'ee tokko haasa'an jiru jechuudha. Kanaafuu wantichi dursa na ilaallata waan ilaallatu waan dubbatame immoo qulqulleeffachuudha. Waanuma birrii biyya alaatii dhufe jedhame qofaa fi haasaa matoon ta'een maalirraa keetu akkamitti deema gara kamitti deema jettanii sarchi gochuu qabdu siniin jedhaani.